namoota guyyoota darbe walitti bu'iinsa ture keessatti lubbuun isaanii darbeef gadda nutti dhaga'ame ibsuun barbaada. Waan hin taaneef lubbuun namaa darbee waan dubbatamee sirrachuu danda'u darbee kanaaf gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Wanta akkasii dabalamuun irra hin jiraatu. Kana alatti naannoon keenya naannoo amantootaati. Naannoo uummata musliimaa, uummanni ortodoksii, uummanni amantoota wangeelaa waaqeffataan naannoo keessatti argamudha. Kanaaf naannoon keenya naannoo waaqeffataati, naannoo musliimaati, naannoo ortodoksiiti, naannoo amantoota wangeelaati. Kanadha Oromiyaan. Oromiyaan kana ala yaadamu hin jiru. Ololli tokko kan bitaaf mirga dhaga'amu jira. Warri walqixxummaa amantaa hin galleef gocha tokkoyyuu raawwatan hin beekne kana yeroo baay'ee naasaan nageenya isa kanaaf mootummaan naannoo keenyaa iddoon qabu. Amantoonni hundumtuu bilisummaadhaan walqixxummaadhaan naannoo keessatti gammachuudhaan jiraatan isa keessattis immoo gahee isaanii keessatti bahaa jiran gara fuuldurattis ibsanii ba'an ta'uunsaa ifatti hubatamuu danda'u tura jiraata. Kana qofa oduu hin taane naannoon keenya iddoon charchiin amantaa wangeelotaa 10,000 keessatti argamu, masjiidonni 10,000 keessatti argamu, amantaan ortodoksii 10,000 keessatti argamu, amantaan waaqeffannaas 10,000 keessatti argamudha. Amantootaaf immoo iddoo barbaachisu waan barbaachisu hunda mootummaa gochaa jiru gara fuulduraattis gochuudhaaf deemudha. Kana kan godhuuf maaliif mootummaan amantootaaf iddoo amantaa isaaniitti gaggeeffatan dhiyeessuun iddoo yoo lubbuu kanaan addunyaa kanarraa darban iddootti qubatan mijeessuun dirqama mootummaati. Waan kennaadhaan godhu miti dirqama isaati. Isa kana naannoon keenya gochaa jira. Gara fuulduraattis kana cimsee kan itti fufu ta'a. Iddoo adda addaatti hojiin adda addaa yeroo hojjetamu, misoomni adda addaa yeroo hojjetamu, rakkoon adda addaa uumamuu danda'a. Rakkoon adda addaa yeroo uumamu tasgabbaa'anii gatta'anii mari'atanii sirreessuu barbaachisa jechaadha. Mootummaan naannoo keenyaa itti fayyadama lafaa guutuutti qorachiisee xumuree jira. Qorachiisee hojjetameef carraa kanaan maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo badeechaadha. Rakkoon amma nu uumame kunis uumamaa kun kanan sila waa'ee magaalomuu faana kaasifaan wal qabate jechaadha. Kan magaalomuu faana wal qabatee jiru yeroo hojjennu seera qabsiisuudhaaf, hojimaata eeguudhaaf hojiin adda addaa hojjetamaa jira. Isa kana giddu galeessa godhanii magaalaa Shaggaris kan hundeessine jechaadha. Magaalaa Shaggar akka magaalota kaanitti oduu hin taane pilaanii addaatiin, hooggansa addaatiin, xiyyeeffannoo addaatiin mootummaan naannoo keenyaa waan barbaachisu hunda dhiyeessee jijjiiruudhaaf hojii guddaadha kan hojjetaa jiru. Isa kana yeroo goonu